feesbuukiiwwan kunneen wirtuun isaanii waajjira muummee ministeera dhaabbata nageenya biyyattii insaa tahuu isaa ragaa qabatamaan waan mirkanaa'eef feesbuukiin tuuta masaraa Minilik keessaa hojibaan uummata sobaa baatee fi olla garagaraa maxxansuudhaan paartilee morkattootaa maqaa balleessaa Abiyyiin ammoo akka waan addaa tokko fakkeessuudhaan faaruudhaan qarxam gootee jaalala kijibaa horachiisuudhaaf tattaafachaa baate hamma tokko irratti tarkaanfii fudhatullee warri tarkaanfiin irratti fudhatame kunneen hamma ammaatti achi buutee miila bakarwaaree yookaan ammoo cilee bishaan buute ta'anii deebii osoo hin kennin guyyoota 2 lakkoofsisaniitiin jiru. Gabaasa kana isiniin gahuu keenyaan duratti duula qindaahaa mooraan PP Oromoo ittiin cabsaa jirtu 1 fi 2 kan dhihootti isin biraan gahuuf ragaawwan muraasa harkaa qabnuu fi kan dabalataa argachuudhaaf ammoo irratti hojjechaa jirru maal akka tahe dubbannee gama ibsa feesbuukaa isin dabarsina. Amma feesbuukiin humna guddoo mooraa Minilik keessaa Abiyyiin faarsaa mormitoota irratti ololtu tarkaanfii irratti fudhatu eegaleetiin jira. Kanaaf warra afaan Oromoo maxxansanii fi warra ajandaa garagaraa Oromoof baasanii kaayyoo Oromoo isa jalqabaa dagachiisanidha. Kana irratti bal'inaan hojjechaatiin jirra. Dhihootti namoota isaan fayyadamanii ajandaa garagaraa nuuf baasuudhaan kaayyoo keenya akka dagannu taasisaa jiran keessaa eenyummaa isaanii waliin isiniif kan saaxillu tahuu isin hubachiifna. Namoonni PP'n fayyadamtee Oromoodhaan burjaajessaa jirtu eenyu faadha kan jedhuuf ammatti tokko tokkoon abaluu fi ebeluudha jennee hin dubbannu malee namoonni baay'een ajandaa nuuf baasaa kaayyoo keenyarraa nu maqsaa jiran harki baay'een namoota silaa isin gurbaa ganda keenyaatiin yookaan ammoo sabboonaadha yookaan ammoo sabboontittidha isin ittiin jettanii jala horiitan keessaa akka tahe ragaa qabatamaan harka keenya seeneetu jira. Namoota kanneen keessaa kan wantoota ajandaa kanarratti hirmaataa jiraachuu of hin beeknee fi kanneen nama biraa kan isaan duuba jiruun dogongora keessa seenantu jira. Namoota akkasii sana isaan osoo hin taane kanneen isaan duuba jiran sana baruu irratti hojjechaa waan jirruuf akkuma qulqulleeffanneen ragaa waliin eenyummaa isaanii kan isin biraan geenyu tahuu irra deddeebinee isin hubachiifna. Hangasittuu ajandaawwan faallaa qabsoo keenyaa yookaan kaayyoo keenyarraa ala teekamuu akka irraa fagaattan kabajaadhaan isin hubachiifna. Ajandaan nuuf kennamu gaggabaabaa fi gariin isaanii suuraawwan garagaraa waliin kan maxxanfamudha. Gariin ammoo bifa qoosaatiin wanta faallaa qabsoo keenyaa ta'e irratti fuulleffata. Kana hunda maaliif akka isaan itti fayyadamanii fi eenyudhaan borcamee akkas bahuu fi akkasuma ammoo eenyudhaan akka raabsamee ummataaf ajandaa tahee kaayyoo keenyaan danqaa jiran dhiyeenyatti kan isiniin geenyu tahuu isin hubachiisa. Ammasittuu ajandaawwan akkasii irraa akka of qusattan kabajaadhaan isin yaadachiifna. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya viidiyoo kana buufachuudhaan bakka adda addaa irratti akka baaftanii ummata biraan geessan akkasuma ammoo waliif qoqqooduudhaan ummata keenya biraan nuuf gahaa yeroo isiniin jennu kabajaa fi ulfina isinii qabnu waliin akka tahe isin hubachiifna. Ammas tuutiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Feesbuukiin dirree banaadha. Eenyumtuun amma dubbiin jajjabduu wayyaas baatutti akka barbaadetti eenyummaa ofii dhoksee waan fedhe irratti barreessuudha danda'a. Eenyummaa ofii dhoksanii barreessuun rakkina qabaachuu dhabuus ni danda'a. Gaafa eenyummaa ofii dhoksuudhaan olola oofuudhaaf kijiba raabsuudhaaf yookiin ammoo haqa dabsuudhaaf akkasuma waan hamaadhaaf dhimma itti bahan garuu badaadha. Eenyummaa ofii dhoksitanii barreessuun gaafa daangaa dabre bifa gurmaa'aa ta'een hojii hin taaneef dhimma itti bahame garuu dubbiin jajjabduudha. Dhaabbanni feesbuukii akkuma dhaabbata kamiitu itti gaafatamummaa waan irra jiruuf dhimmoota feesbuukii irratti bal'inaan tamsa'an madda isaanii sirriitti qorata. Gaafa wanti sun gaaga'ama akaakuu garagaraa uumuu eegalu dhaabbatichi ibsa baasa. Amma dura feesbuukiiwwan hedduu dhaabbilee garagaraa waliin hidhata godhatanii gocha badii raawwatan hedduu irratti tarkaanfii bal'aa fudhataatiin ture. Amma immoo warra tarkaanfiin kun isaan irra gahe keessaa tokko mootummaa Abiyyi Ahmediiti. Dubbii sana isiniif balbalumsuufan murteesse jechuudhaan hawwiyaan oleen barreeffama isaatti fufa. Akka gabaasni dhaabbata feesbuukii haaraan amma bahe saaxiletti bara 2018 irraa eegalee fuulota feesbuukii yookaan peejiiwwan gareewwan feesbuukii yookaan feesbuuk gruup akkaawuntoota feesbuukii dhuunfaadha yookaan personal feesbuuk akkaawunt waliigalatti feesbuukii 144 ta'an duula qindaawaa ijoo asii gadii irratti hirmaatuu isaaniitiin guutumaan guututti isaan jalaan
uggurameetiin jira jechuun feesbuukiin ibsa baaseetiin jira. Tokkoffaan duula qindaawaa taheen Abiyyi Ahmadii fi paartii Biltsiginnaatti faarsuun akka ragaan dabalataa addeessutti feesbuukiiwwan kanneen hundaan dhaamsa wal fakkaataa sa'aatii wal fakkaataa iddoo wal fakkaataa irraa gaggeessaa akka turan ifoomeetiin jira. Lammaffaan duula qindaawaa ABO'n paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa ABO irratti haala sa'aatii fi iddoo wal fakkaataadhaa kan gaggeessan ta'uun isaanii mirkanaa'eetiin jira. Sadaffaan odeeffannoo dogongorsiisaa fi olola bal'aa yeroo wal fakkaataa keessatti gadi lakkisaa fi uummata hedduu dogongorsiisaa kan jiran ta'uun isaanii waan mirkanaa'eefidha. Afraffaan feesbuukiiwwan kunneen wirtuun isaanii waajjira muummee ministeera dhaabbata nageenya biyyattii yookaan insaa ta'uu isaa ragaa qabatamaan waan mirkanaa'eef feesbuukiiwwan banamanii hojii kanaan ololaa turanis kan maqaan namoota bebbeekamoo artistootaa fi namoota uummata biratti dhageettii qabaachuun ni malu jedhanii yaadaniin banamanii bal'inaan kan nama dogongorsiisaa turan ta'uun isaanii waan mirkanaa'eefidha. Shanaffaan feesbuukiiwwan kanneen hamma namoota miiliyoonotaan lakkaawamaniin kan hordofaman ta'uu isaanii fi kun immoo balaa siyaasaa guddaa biyyattirra kan fidu ta'uu isaa waan mirkanaa'eefidha. Egaa namni akka Abiyyi Ahmad iyyoo iddoo gahee hundatti ololu maaliin akka utubamu duulli bal'aan mootii keenya nutu hubachuu dhabe malee ati badii hin qabdu sunneen masaraatti barreeffamanii akka neetworkii kijibaa waan guyyaa tokko hin saaxilamne fakkaatan kanaan raabsaman ta'uun isaa ifoomeetiin jira. Kun amala nama ofitti amanamummaa hin qabneem kan yeroo hunda faarfamuu barbaaduu fi kijibaan dirree siyaasaa dhuunfachuudhaan kan biraatii ol of godheem of mul'isuudhaaf yaaluu akka ta'es beekamaadha. Kun olola kijibaa nuti irra keenya osoo hin taane hojii salphina inniif caasaan isaa hojjetu kan dhaabbanni ragaa qabatamaa harkaa qabu gabaaseedha. Mootummaan uummata isaa sobuuf dogongorsiisuuf akkasumas maqaa waa hin qabsoo isaa ittiin balleessuuf maqaa hin jirre ofirratti tuuluudhaaf maallaqa doolaaraan dhangalaasee feesbuukii kijibaa dhibbaan lakkaawaman banee hojii yaraa akkanaa hojjechuu caalaa salphinni hin jiru. Karaan sobaan dabran deebi nama dhibayettii mitiiree Oromoo yeroo makmaaktu jechuun barreeffama isaa goolaba. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hojiin fokkotaan Abiyyi Ahmad duula feesbuukaatiin uummata keenya irratti banee feesbuukiiwwan obboloota keenya jajjaboon dhiibbaa isarratti gochuu danda'an gama adda addaatiin uggursiisaa turanis kanumaaf akka ta'e beekamuudha qaba. Kanaafuu Oromoon waan gochuu qabu irratti mari'achuudhaan tokkummaan qindoofneem dhugaa keenya qofa irratti hundoofneem hojii nu barbaachisu akka hojjennu gamanumaan isin yaadachiisuu dhafeena. Ummata dhaggeeffadhaa. Ilmaan namaa dhumaa jiran. Ijoolleen xixiqqoo faadhaa dhumaa jiran. Nam sagaltu Suudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti nam sagaltu du'e jechuudha. Boru kudha takka seenaa jalaa bahuun ta'an. Booda seenaan nu gaafata. Seenaan nu gaafata booda. Qeerroo Oromiyaa xiqqaa Oromiyaa kan mana hidhaa keessatti tortoraa jiru jechuudha. Jireenya ifirraa jijjiiruu deemaniiti kan akkana ta'an. Yaa ummata seenarraa bahuun ta'an booda. Yaa ummata Oromoodha. Yaa ummata Oromoo saba bal'aa bikka jirtan ijoollee tanaaf sagalee ta'a. Sagalee keessan dhageessisaa. Ilmaan namaa dhumaa jirani. Ilmaan namaa kun viidiyoo hanqa isaa waraabanii hawaasa biraan gahan kun bari laaftutti hin dhuftu bara. Bar laaftutti hin dhuftu viidiyoo hanqasi waraaban suni silkii namarraa fudhatanii waa meeqa gatii meeqa kafalanii jechuudha. Abiyyi shanidha jecha ajjeesaa jira warra raafixaa jira mee jireenya jijjiira jaanii barahaa meeqa harkanii dheebuu meeqa harkanii lafa deemanii gurraachoomanii achi deeman achiis shoortaan maniidhaa keessa rakkoo waa meeqa jira saniifuu uummanni keenya anquma nama qabdanii hawaasa qabdan nama hundi keenyaa foolooraa hanqa qabdan irratti yoo sagalee taataniif mee maal keessantu irratti ati qabsaa yoo taate ijoollee tanaaf maa sagalee hin taane sabboonaa yoo taate ijoollee tanaaf sagalee maan taane mee sagalee ta'uun dirqama sabboonaa ta'e sabboontu ta'e waanuma taate ta'iti ilmaan namaa dhumaa jiranii. Saniifuu ijoolleen Oromoo kaabaa fi kibba kan jirtan hundi keessanuu jechuudha. Yoo Rabbiin isin qabee hin jira yoo Rabbii sodaattan ijoollee tanaaf sagalee ta'a. Yaaba waliin tuffatina wal jaaladhaa wal kabajaa ijoollee tanaaf sagalee ta'a. Ijoolleen tun Oromoodha. Waan fedhees taatu obboleessa kee obboleettii ta'eeti jechuudha. Namni achi keessa jiru ulfa qabanii ilmaan xixiqqaa jira meeqaa jira rakkataniit kan biyyaa deeman. Miskiinummaa biyya dhabuudha. Rakkina mootummaati kan mootummaa irra duulee
Kaneda je maal je biyya baasee ijoolleen gaafa abiyyi qabatte ijoolleen cinaan karra heddumminni isaanii kakutan jechuudha. Saniifuu warri Ameerikaa jirtan, warri Kaanaadaa jirtan, warri Asturaaliyaa jirtan hundi keessan ijoollee tanaaf yoo sagalee taataniif mee maaltu isinirraa irrata, maaltu isinirraa murama, mee maaluma taata rabbii keessan sodaadhaati. Dhaggeeffadhaa. Ameerikas jiraadhu, Kaanaadaas jiraadhu, bikka feene jiraadhu. Hundi keessan ijoolleen biyya namaa jirtan hundi wal qixalaan. Biyyi tante Oromiyaa qofa biyya ka qabnu malee hundi keenyaa biyya namaa jira dhaggeeffadhaa. Waan har'a isaan mudate kun isinis mudatuu danda'amuudha. Saniifuu ijoollee tanaaf sagalee ta'a. Walii hin tuffatina. Biyya Arabaa jiran jettanii hin tuffatina. Biyya akkanaa jiran jettanii hin tuffatina.